Okay, today we are going to make discussion on conditional sentences. Ibsa gabaabaa afaan Oromoodhaan waa'ee conditional sentence irratti mari'annaa har'aa. Kanaaf isa tokkorraa yeroo kaanu the first conditional sentence is zero conditional sentence. As you know, conditional sentence has two parts, which is called if clause. If clause kan jedhamanii fi main clause. Bakka lamatti ilaallaa maalifi if clause keessatti tense nun fayyadamnu main clause irratti tense nun fayyadamnu irratti dhiibbaa qaba. Haaluma kanaan zero conditional sentence, probable condition, improbable or impossible conditional sentence irratti haala kamiitiin akka nun fayyadamuu dandeenyu kan nutti agarsiisu jechuudha. Kanaaf zero conditional sentence yeroo barreessinu context akkamitti fayyadamna kan jedhuu fi mainly if we want to generate the idea which is related to scientific facts, general truths, we have to use zero conditional sentence. Zero conditional sentence fayyadamna jechuudha. Example, in if clause we have to use simple present tense. The type of tense that we should use is simple present. Simple present tense. And in main clause we have also expected to use simple present. Example, as you know, simple present is formed by using mainly which is called verb one. Verb one jedhamee isa beekamu fayyadamna jechuudha. Example isaa ilaaluudhaaf if you hit ice, comma gaafa if closing jalqabarratti dhufu if clause main clause irraa addaan baasuudhaaf as biratti punctuation ilaaluun nurra jira, comma fayyadamuun nurra jira jechuudha. If you hit ice, it melts. Simple present tense warri kun verboonni kun lamaan jechuudha. As bira third person singular pronoun it wanna jirtuuf s itti daballeerraa jechuudha. Kanaaf kuni yaanni kun 100% applicable wanna ta'e yeroo ta'u wanna kana fakkeenyaaf if you hit ice it melts. Kun fakkeenyaaf yoo baradoo wanna keessa keenye maal ta'a jechuudha, karaa bishaanitti jijjiirama jechuudha. Kun 100% wanna dhugaa ta'edha jechuudha. Inni lammaffaa, the second type of conditional sentence which is expected from students to form correctly is a probable condition. Probable conditional sentence. How can we form this probable conditional sentence or likely conditional sentence? As I have told you, there is if clause and the main clause in the conditional sentence. In if clause, we have to use simple present tense.
simple present. In main clause for probable conditional sentence, we have to use simple future. Simple present tense is formed by using verb 1. Here it should be the will. It can be shall or can. Mainly will is expected to use, as it is formed to use simple present, simple future tense with verb 1 form of tenses. To see the example for probable conditional sentence, example: if you study hard, which is common to teach conditional sentence. Study is a simple present tense. You will pass. Will pass. Pass is verb 1, and we have here will. You will pass the exam. The meaning of this conditional sentence: you have 50% chance of passing exam, which is depend on study hard or not. If you study hard, you will pass. If you fail to study hard, you are not able to pass the exam. This is the meaning of probable conditional sentence 1. We also have improbable. The third one is improbable. Conditional sentence. As keessatti improbable conditional sentence kan jedhamee waamamu haala akkamiitiin itti fayyadamna? Wanna mudachuudhaaf hin fakkaanne silama 50% probability keenyeetu probable conditional sentence dha fayyadamne irra asitti immoo xiqqoo ishee mudannoon isaa yeroo hin fakkaanne mudata jedhamee yoo hin eegamne kan ta'edha. As biratti formiin hin fayyadamnu past tense yoo ta'eyyuu meaning isaa garuu present wajjin waan wal qabatudha jechuudha. Example keessatti booda ilaaluu dandeenya. If clause keessatti in if clause we have to use simple past, which is known as verb 2. Here in main clause, we have to use conditional, which is would, could, might, should is verb 1. As biratti conditional haala kanaatiin formii gochuu dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf sila example yeroo fudhannu if you study hard you will pass the exam jenneerra. Amma haala kanaatiin yeroo dhufnu maa inni garaagarummaan isaanii if you study hard you will pass the exam and if you passed ta'a jennee yaa dubbanne as biratti studied ta'a, studied hard, you would. As biratti yeroo jijjiiramu kunis inni sila wilii ture jijjiiramuu qaba jechuudha. Would pass the exam. Maa inni garaagarummaan isaa if you studied hard you would pass the exam jechuu fi if you study hard you will pass the exam. Garaagarummaa isaa yeroo ilaalamu
Inni suni 50% probability qaba. Yoo qo'atte hin darbitaa, yoo qo'achuu baatte immoo hin darbitu kan jedhudha. Inni kun immoo waan qo'attu natti hin fakkaatu. Ammayyuu pireezentiidha. Ganaa hin geenye yeroo inni egzaamiin itti laatamu foormiin isaa paastee fakkaatu malee miiniingiin isaa garuu pireezentiidha. Wanni qo'attu natti hin fakkaatu. Garuu yoo qo'atte immoo hin darbitaa. Less likely or unlikely jedhamees waamamu kuni kan hin fakkaanne jechuudha. Waan qo'attu natti hin fakkaatu. Yoo qo'atte garuu hin darbitaadha. So here we can say that it has maybe 25% probability to be successful. If you studied hard, you would pass the exam. Wanni qo'attu natti hin fakkaatu. I know that you don't study hard, but if you study hard, you will pass the exam. Meaning isaa yookiin haalli itti hiikamu haala kanaan jechuudha. As biratti foormiin isaa innaa darbee kan agarsiisu walii yoo fakkaate iyyuu garuu hiikaan isaa ammayyuu qormaanni sun hin laatamne. Garuu qormaanni sana keessatti immoo yoo qo'atte hin darbitaa, yoo qo'achuu baatte hin darbituu kan jedhutu hin ta'in wanna qo'attu natti hin fakkaatu. Yoo qo'atte garuu hin darbitaa waan jedhu of keessatti qabachuudha. Inni kan biraan immoo innaa darbee regreetii ibsuudhaaf wanna tokko darbeera. Amma wanna sana deebisnee raawwachuu hin dandeenyu. Isa ibsuudhaaf immoo impossible conditional sentence fayyadamna jechuudha. Impossible akkuma maqaa isaa as biratti ilaaltuun impossible jechuun kan hin danda'amne jechuudha. Impossible conditional sentence. In if clause, here we have to use past perfect. Past perfect. In main clause, we have to use perfect conditional. We can convert this conditional sentence into the past one. If you studied hard, you would have passed the exam. If you had studied hard, you would have you would have passed the exam. Haala kanaatiin foormii goone jechuudha. Ergaan isaa isa kanarraa totaalii kan adda ta'edha. You didn't study hard because of that you failed to pass the exam. Hin qo'anne kanaaf qormaatas hin darbine. Qormaanni laatamee darbeera. Garuu akka regreetitti yeroo ibsu barbaannu tuqaatettee hin darbita turteedha. Akkana jechuun darbeera amma kana sirreessuu waan hin danda'amne kan jedhu irratti yeroo ga'u kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Haala waliigalaatiin waa'ee conditional sentence gabaabinaan konseptii isaa haala kanaan hubachuun danda'ama kan jedhuun isinii kaasaa galatooma.